akkasii waaqayyo maal akka si gargaare yoom akka si gargaare akkamitti akka si gargaare dubbadhu. Torbee darbee jimaata baay'ee na dhukkubee ture. Kazaan natti abasnaanan akimii deeme kulaalitiin na si dhukkuba naan jedhan marfee torba na ajajanii danda'een deemu ittiin deemu waraannadheen gale. Qidaamee immoo dhaqeen waraannadhee homaa baay'ee na dhukkuba garaa koo gadeechuu hin danda'u. Kanarra dhiiseen deema jedheen dhiisee waaldaa dhufe. Waaldaa dhufeen yookaan na ajjeesu yookaan na fayyisu jedheen dhufe. Waaqayyo na fayyisee amma dhaabbadheen jira. Waaqayyoof galannaa ta'u. Waaqayyoof galata naa dhiyeessa. Fayyeera Waaqayyoof galannaa ta'u. Na gargaareera Waaqayyo fayyeera. Danda'een gadi hin jedhuuyyan. Garuu Waaqayyo har'a fayyisee na dhaabe. Waaqayyoof galannaa ta'u. Waaqoon ajjeesoo inaa fayyisu jedhu dhufe gaafa isheen jette kana geessan memme harka keessan oluma kaasaa itti qabu oluma kaasaa warra geessan qofa galateeffadhaa Waaqayyoon harkatti qabaa maqaa Yesuusiidha. Saatee kanaa ka'ee kan si nyaate abaarsi cabeeredha waraansi rukutameeredha dhiiga Yesuusiidha hojiin dukkana diigameeredha. Fayyinni kee dhiiga Yesuusin ammayyuu amarkanaa'u. Shalom. Dhaqi. Galateeffadhaa Waaqayyoon. Galateeffadhaa ariifadhaa. Eesh. Namni ammas dhugaa baatiin qabadhu dafee asaa ba'u. Ariifatee asaa ba'u. Dhugaa baatii qabdaa? Dhugaa baatii namni qabu maaltu sii ta'ee akkamitti akkasii ta'e maqaa kee wajjin ibsi. Galanni guddaa Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo gaariidha. Amiin. Inni nu gargaare Kiristoos maqaan isaa kabajamu. Ani dhugaatii koo keessaa dhugaatii sadii qaba. Innis inni lamaan ta'u wayii dhugaatii waa'ee maatii kootiin ilaalchiseeti. Isa dursa garuu kanan dhufe godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Qarsaa Maallimaati. Maatiin koo yeroo baay'ee wal lolu ture. Faazariidhumaa fi obboleessuma isaadha. Baay'ee lollitti ka'ee yeroo baay'ee yeroo itti qe'eedhaarree waliin hidhatanii yeroo maatiin isaaniillee itti adda bahuutti ga'eetu jira ta'e. Achiin gaafa wayii galgala addana kana dhufneetu namoonni ollaan keessaa wal lolu maatiinumaanillee akkasumas baay'ee lola cimaatu jira. Namoota kana gidduudha Waaqayyo hidhaa jibbaa nan kutaa jaalalatu gidduu maatii kanaatti baay'ata. Namoonni akkanaas keessa jirtu koottaa dura kana baasiniif kadhannaa jedhan. Achiin galgala sana bayee addana dhaabbadhee naa kadhatame namoota kana keessatti garuu milikkita haadhii manaasaa hin dhukkubsatti garuu hin duutu jawwee diinqasaa taa'e namoota kana walitti wallolchiisu ta'a jira ollaa saayii jedhanii dubbata. Achiin dhugaadha gaafa kana addana kanatti nuu godhatanii galeen hamma muyyuun turre torbiidhuma sana keessa gaaficha seerree yaadan qabuu hin danda'u. Haadhi manaasaa baay'ee dhukkubsatte sadarkaadhuma du'aarra geesse. Achiin kanaan dura garuu obboloota faazariidhumaaf obboleessisaa kana qeesimmee qaba'ee namoonni beektoo baay'een ba'anii ingidi beekaa kan caale Kiristoos kan caale jiru baay'ee isaanii ba'anii in araarsinadhaan dadhaban. Erga gaafa addana kanatti naa kadhatameeti haadhi manaasaa dhugaadha dhukkubsatteetti inni lammaffaan immoo edduma dhukkubfattee raawwatteeyyuu turte. Sana booda obboleessuma koo biraazariidhuma koodhaa fi obboleettii koo isheedhuma heerumte wayii jirti. Isheedhuma isaanum lamaantu taa'ee walitti araarse. Erga gaafa saniitti dhugaa fuula Waaqayyooti guyyaa tokko faazariin koof obboleessisaa wal dhabuu miti mana waliyyuu ba'aniituun beekan. Isa kanas Waaqayyoon naa galata. Amma nagaan isaan gidduu bu'ee mana waliitii buna dhuguu waan hundumayyuu waliin gaggeessu. Ittiin aansuudhaan dhugaatii koo lammaffaani haadha manaadhuma faazarii koo maazariidhuma koo dhukkube baay'ee dhukkubsatte maazariin koo. Achiin bishaan wayii gaafan qoromee galee boqonnaadhaaf torbii lama waan akkasii nuu kennanii nan galaa lafa kanatti bishaan naaf haa kadhatamu. Waaqayyoos duuka nama kanaa arraba nama kanaa duuba jira.
duuka jira waan ta'eef ta'uu qaba maazariin koos naa fayyuu qabdi gaafan jedhuun bishaanicha buufadhee dhufee asitti naa kadhatame bishaan sunis immoo galeen isheen hin argine baay'ee dhukkubsatti midhaanis hin nyaattu waan tokkotti bakka bishaan iyyuu dhudhuu garaashiin taa'u achiin booda baay'ee bakka sadarkuma du'aarra geesse yaa Waaqayyoo isa jettetti hin gaabbitu ati nama duwwaadha kan gaabbu kanaan booda bishaanicha kana nan obaasaa harki fayyisuu kee harki waan hunduma gochuu kee ishee duukaa akka naa buunna nama nadheen bishaan kana na obaasi naan jette jarikaana keessaa buusuu dhiiseen haayilaandii dhuma naa kadhatame sana dhosseen obaase gaafa na baasu isaan dura garuu baay'ee garaashee keessa waan tokkittiin hin taa'u indee gaduma deebisti nyaattiin gaduma deebisti humayyuu garaa keessa taa'uu dide achiin booda yaa Waaqayyoo sitti laadheera na argisiiftee na dhoowwatta miti haadha koo kana umurii malee narraa gaafan jedhu boo'ee imimmaan koon kadhee bishaanicha kana buusee dhossee odoo ishiin nan argin kenneef achiin maanni kabbee bishaanatti naa buustee inoo amaanni wanni isaa bishaan akkuma garaa koo bu'e keessa wanni ta'e na keessa daffi gad darbe maanni naan jette jeerikaana keessaan buusee sitti kenne eessaa fidaree bishaan ollaan jira ollaan dhaqee sii fide moo maaliif shakkite xaxuma hidhee burcuqqoo tokko bishaan kana fuudhee baase erga gaafa bishaan kana galgala dhuddeeti hirra gaasii hin bulte ganamallee ittuma fuftee midhaanis nyaattee bishaanis dhugde waan hundumayyuu nyaattee dhuddeetu fayyaa argatte erga gaafa saniiti nagaanshis fayyaashii huma caale malee irraan hir'anne isa kanas Waaqayyoo naa galateeffadha. Maasiriin dhibee isaanirra fayyaniiru bishaan kana taakana. Fayyaniiru erga gaafa saniiti dhugaa fuula Waaqati guyyaa tokko mataanii ishiyyuu baafatee tole isaa dhaqee fayyise kanaan maal jettaati dursa Waaqayyoo Waaqayyoodhaan baay'een galateeffadha isa waan hunduma keessatti na eege umurii daa'ummaa kooti jalqabee hamma irraan na danaan nage gooftaaf galanni guddaan isaaf haa ta'u jedha. Dhugaa baati xinnoo wayiin qaba yaaduma mataa kooti ilaalchiseeti yeroodhuma darbe kana ji'oota darban kana keessatti otuma barachaa gidduudha waan tokko na jalaa dhumateen gale karama mana gaafan galuu dhugaa Waaqayyooti birrii 50 malee hin qabu achiin gara baankiillee deemu birruma 50 kana qabadee ba'e achi siistaroonni koo nam tokkoon saayyuu amanee beeku ani umuriidhuma daa'ummaa koo keessaa nama 12 keessaa ana tokkitti xaman achiin ijoolleen kun immoo ortodoksoota na bira obboloonni koo kuni maal goota kabbee birrii 50 bichaan akkamitti si galchiti lakki dhiisi karaatti salphataa naan jedha ay anis salphadhu Kiristoos duuka koo jira maaliifi inni kaleessa sagalee isaa baasee lafa onaati una kaasee beeka waan ta'eefi hamma har'aatti dandeettii kooni miti addana kanan ga'e dhiisi na human qabadhee baa birrii 50 kana akkanani karaatti hafu kanaan booda ofan arga baqaadee amanee numan ba'e birrii 50 duwwaatu jira boorsaa koo keessa achiin fudhee ba'e gaafa nasii deemu iddoodhuma gara biyyaatti dhiyaachuudhaaf makiinaa isa tokko yaabbadha amma biyyaa ga'uudhaaf asii kanas yaafuuti jechuudha achiin booda gaafa gara fuula biyyaatti ga'u xinnoo ishii naan qatte akka birrii 20 akkas naan qatte achiin maalinni birrii 10 duwwaan itti kenne masaafarichi garuu birrii 30 achiin booda maani birriin 10 naan jedhe shifeen achiin booda anin qabu anoo barattuudha isuma sitti kenne qabiin jedhen achuma waan tokkitti iyyuu natti deebne huma qabe birrii 10 inni garuu kiisii kootiin qabu malee silaa baaseen itti si dabala maalan godhaan jedhe umaga wanti gootu iyyuu hin qabu ani birrii sin qabu sitti nagarsiisa boorsaa koo yoo barbade qabii sin jedhedha qabiin jedhe achumaan qabe achiin booda bakka gaafan irraa bullee makiinaa sanirraa gaariin immoo hamma mana keenya nu ga'utti gaariitu jira gaariin kun illee ijoollee biyyaa tokko jira dingata akkuma makiina irraa bu'een argadde achiin birriin qabu ani waan asiniin kaffaluun qabuuti yoo na yaabbachiistan na yaabbachiisa ta'u gaafa ol deebi'u immoo isiniin kennaan jedhe achiin booda erga jettee kootu gaagommuma tokko illee gannu qabda gaafa jedhan gaarii galee achiin mana koontinan galee maazariin koos akka fayyite achumaan mirkaneeffadhe galanni guddaa Waaqayyoof haa ta'u isuma kanaadha yaa saba Waaqayyoo ergaan tokko inni isinii qabu Waaqayyo mana baasee nama salphisu namni haala baay'ee keessatti nama laala uffannaa nama ijjata nama bifa nama madaala Kiristoos garuu keessa laphee nama madaala malee ala namaatiif miti kan ilaalu ani kutaa tokko kaasee kutaa jaattidha kana nama nadhe Waaqayyoon kana gooftaa fudheechu erga gaafa kanaati dhugaa fuula Waaqati mana na baasee Waaqayyo dhaloonni baay'een qoromsa irratti
waan baay'ee irratti irra yeroo jala geenye qoroomuuf kaan hin raafamu hin shakku. Ani garuu Kiristoos fuula isaa kanaan dhaabbadhee dhugaa isaa ba'u guyyaa tokko Waaqayyo manaa na baasee na salphisee hin beeku. Isaanoo gaafa raafan isaanoo gaafa shakku maali kabbeeti akka namaatti waan tokko illee hin jettu zuma jettee qorumsa kanatti dee sii galeetuma moo sii hin galee isa abbo Kiristoos naa jira maaliif hin raafamaani akka barbaade inni mana na baase kaleessa sagalee naa qaba har'as immoo sagalee naa qaba akkamitti hin raafamu garuma ba'ettaa ba'u jedheen amanadha waan tokkitti mataa malee eegee ta'een beeku guyyaa tokko illee dhugaa Waaqayyo isa kana harka keessanitti qaba maqaa Yesuusiinidha. Kana caala milkaa'edha. Iddoo guddaa ga'edha. Maatii keef nagaa'edha. Umurii keef nagaa'edha. Humna dhiiga Yesuusiin saatii kana kee maatiin kee boocamne immoo fayyan. Gara mana fayyinaa dhufan. Gara qulqullummaa dhufan. Xonqaa jalaa daftaraa jalaa matatanyaa jalaa baase. Dhaqi dhuftee dhugaa baatu. Galateeffadhaa. Galanni isaaf haa ta'u. Sodati. Taayet. Magaan. Ano. Stebit na baga. Room stebit. Maali. Sejantan. Sige ko. Chogara kella tanandura. Enjit. Mufata dinne. Eji. Mufata fayya ko. Mufata fayya. Asik. Gara ki malte ne? Allah tane. Itu ada. Mantula. Renda ko chabera. Boleh. Salaman deme qorannoo taasisanii kan isaan akka jedhanii qoricha naaf ajaje. Salaman wanta cogaara kikufu waan diiman nama fayyadamin jedhanii kan galee aduu sambataatan charchi daadhiisee rasijjama argan asin ture. Salaman charchi kana isin deemaa turre sheekni kaaneti charchii kana deemnaa jedhan ishiin bira ta'u isheen ortodoksiidha. Sana booda charchii hunda deemu sirriidha sirrii miti naan jette. Ani charchii kanan deemaa yeroo hundumaan jedhe. Sana booda kana booda isin deema ishee wajjin kootu kaanee baadhaa achi adeemni charchii sanaan ishee itti dhufte. Sana booda hin kadhatamee kootaa isin cannaqu jettanii dhuguma cinqeessi immoo baay'ee na cannaqaa maatiidhaafis bakka nan boojin medhamtu sunaalan bal'ina cannaqama maatiin koo maal ta'an jedha maatii koo biras rakkoo jira wanti faatii koo sin dhukkubsatti maatiin koo abbaan koo faatii koo bakka tokko hin jiran obboleessa koo immoo gadharatee dhukkubee hospitaala galee jedhanii bilbilan gaafatan kaasaan biyya galuufan ture sanbatichatti sana booda dhukkubbiin kun immoo gidduu natti dhufe. Sana booda bakka achiin deemuu torbeettan deema maatii biradhee sana ergan charchii kana dhufeenaa kadhatamee fayyee gaafan galutti achiis bilbilanii cannaqamee bakka mucaan fayyee hospitaala nu baasan hospitaala deemaniiti baaneedha. Anis fayyeera. Qoricha fudhachaa jirtu fudhachaa jirtadhe obboleessa kootii yeroo hundumaa na gaafata. Ani kinni tokko qofan fudhee fudhachaa jiran jedha. Nyaata seeraan nyaata si dhukkuban ishiin nyaata bakka amma fayyaatan jiran jedha. Keenyatti garuu tokko qofa liqimse dhiiseera argate. Galateeffadhaa dabala. Fayyeera wanta isaan hin fayyadamin jedhe sun taanaan fayyadamu gaafa sana sii galee daabboo nyaachaa ture dura nama guba daabboo waan ta'eef hundaara sodaadha miti daabboo waan sodaadhuuf nyaanne yeroo sanaaf sana biraa sii galee midhaan waan biraan nyaadhu wanna coggaaraa koo miidhu laaluuf fedheen waan coggaaraa koo dura isaan waan nyaachaa ture sana booda fayyeera jedhe isheedhaan fayyeera baqaani kana booda jedhan isheedhaan isaan immoo hin fayyina fudhachaa waan jira keenya jedheen falamaa. Harka keessatti qaba. Maqaa Yesuusiinidha. Namarra keessatti argamedha. Oduun sobaadha. Coggaarraa keerra. Cabeedha. Erga nyaata diimaa sana nyaata si dhukkubee beekaa? Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu inni barbaraan gooftaadha nagaraatiifadha. Ililleen barri nagaan siif haa ta'u. Galateeffadhaan Waaqayyo. Galanni isaaf haa ta'u. Harmee kee fayyaniiru?
Taaka umurii fayyadu. Kai dhaabbadhu. Maqaan isaanii. Humna qulqulluu dhiiga Yesuusiin harmee kiyya turungoo keessaa dha'eera. Kuteera. Lafa jalatti bilisaa ba'an. Maqaa Yesuusiin bifa geddaratee ture afurri ka'u abushaa'u. Harka keessan kaasaa sasabii Yesuus midhaa. Tokko. Lama sadumaa. Macabeeredha. Kanu. Meen gadda gaafa isheen akka latame kan argitan. Memmee. Maal ta'e irraa? Raayyee. Garaa ishee irraa fudhatee sokki. Isheen har'a maal taatee dhufte? Mee galateeffadha isa fayyise. Sibifa gad. Wanta har'a miti. Wanti himaan nyaatiin jechuun yookaan nyaata inni dhaqa barbaree qabu nyaatiin jechuun har'aa kan umurii kana kaaftee amma duututti diinni qallabsee irratti baase. Yesuus immoo qabu. Michiteeradha. Namni dhugaa baatee qabu mayyuu. Utuu ariifattani. Sirraa ayyaama dafiqa. Dafaa dhuqee lammas dafaan jedhe warra dhugaa baatee qabdan. Maalamni kun hin jira. Alaan isin hin kadhu isinitti adeemu hin jira. Eeshi. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Waaqayyos akka kanatti nama qixxeessee qixxee nama kaa'u galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Waaqayyoo guddaadha. Dhugaa baatee kana yeroo kadhattanii waan nama haaraan isin godhaa. Jireenya keessan akkasin jijjiirama haaraan isin irratti godharoottan ani immoo waa tokko yaadadha. Makiinaa keessan taaksii birrii lamaan qabadhe deemuu hin danda'u. Irrattan kadhachiifadhe kanaaf immoo kadhachiifattee kun kana bilqii goote naan jedhu. Sheeminna qabatee nan dhiisa. Waaqayyo ati hojjedhu abdiin kutadhu akka ati narraa kuttu na mana dhukkuba sakaanu nama fayyistaa kana bilqii gootaa jedheen. Ammanii inuma jijjiiramuu qaba kuma namaa kudhan kanatti jedheen. Inuman jedha sarbisiitii san deddeebi'u alan ilaalu dhugaa waaqa. Akkasumatti fiilafiitii kondaala yookaan irri bixannoo ishee yoona fudhatte na qabdee kanaa achi immoo gachidheen tuttufaaman deema. Kanaan utuma inni badhu dhaloota koota kaasee amma har'aatti feestaalii bitachaan deemaan. Waaqayyo kana hundumaan isaan na dhiisise galanni Waaqayyoof haa ta'u. Taaksiin lixu keessatti ana dubichaatu feestaalitti gachidha. Ammayyuu kun hin namni kun jira ammayyuu naan jedhe tokko. Raddaatii mala. Iyyaa Waaqayyoon keessuma kootti gaddee maalati jechita namaa kana inni laatu Waaqayyoon jedha. Ituman jedhu kanaan gaaf tokko mudannoo na mudate keessaa biraazarii Adaamaa bukkeen deemaa jira walumaa gara mansaatti gallaa makiinaa manaa qabadhee feestaalii jechuuf ishee madhee gidduuttuu natti dhufeen achi ishee gadhiise. Kana booda biraazarii hin dubbate malee akkamitti makiinaa kana keessatti gadi gadhiiste. Bakka xabiigaas dhukkubfateeti ishee dhibeeti malee jaallatteeti jedhee wal qabatanii gadi bu'ee shukkaatti baafatee akkasumatti nama harkatti shukkaa irratti qaba. Sababa kana obboleessi koollee yoona du'ee jira. Kana baa jira. Waaqayyo garuu kana ol deebisa kana nami salphaatti ilaala. Dhuguma na dhiisa jedhees garaa kootti yaadne abdiimaan bakka nami Waaqayyo na badate immoo guyyaa tokko keessaa na dhiisisuu qabadhee nama abdii qaba. Amma har'aatti eengadda gaaf tokkos cheekii hoggochuuf isa bira dhaqe dhagaan deebi'e. Maanni haadhu bifi keenaan jette siisteeris dhuftee isa bira jirti. Dubbii galagalee dhiisatiin jedhe. Amma biyya galuudhaaf hoomumsi nukkumanna. Inni taa'amiriidhaan jedhe. Dheedheen gadda gadeen dhufe. Utuun akka riyaa kootii akkuma namaatti nyaachuu mini isa nami natti ciincaa. Daabboo nami nyaatu akaayii nami nyaatu natti ciincaa. Ayyaa Waaqayyo gooftaa Yesuus. Akka kanatti akka riyaa kootiitti anis nyaachaa dhugaan biyyatti deebi'ee biyyatti galee dhufe. Kanaaf nagaannaa ta'ee fayyee coggaarra haaraa naa uume Waaqayyo waaqa kanaaf. Waaqayyoon abdii godhadha. Waaqayyo in tura malee dubbisaaf jechisaaf amanamaadha. Waaqayyo dubbisaan shaaru ulfina maqaasaa ofirratti eeggata Waaqayyo. Waaqayyo ammas dhuga baatiif akka inni na dhaabu nan abdadha. Dubbii haaraa qabadheen jira isa Waaqayyootti dabarseera. Argeessatti qabaa. Maqaa Yesuusinidha. Ni coggaarraa kee fayyisedha. Kaayyoo kee galmaan gaheeradha. Hamaan cabeeradha. Xonqaan kassareeradha. Maqaa Yesuusinidha. Waan haaraan sii ta'eeradha. Mee galateeffadhaa walumaa galatti hundi keessan. Galateeffadhaa. Mee narraa banameeradha. Shalom Noor. Galanni isaaf haa ta'u. Namatti tola.
dhibeerra fayyuun, gaaffiirra fayyuun, dhukkubarra fayyuun keessumaa dhibee ishee nammattu dhibee garaachaa kana ol deebisaa kana dhugaan isinitti namni tarii beektu hin kolfine miti yeroo baay'ee kolfa miti. Warri hin beekne warreen hin kolfitu. Otoo isinitti dhufe argitanii gudii keessani. Kun immoo rakkina garaachaati. Dhugaan isinitti narraa cite yeroo itti akka namatti tolu. Sinirraas immoo rakkina bara dheeraa haa kutu. Isa hin danda'amu ateetti Yesuus haa kutu. Mee har'a citeeredha. Mootii nagaaf galanna ta'u. Sumarratti dhangoo lama namoota dhukkubsataniif nan kadhaa. Shalom.